Har'as immoo oolmaa sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumallee baankii daldala Itoophiyaa fi Awwaash baankii irratti walumaa galasaatti kallattii sadiin Dubaay Dirham, Kuwait Dinaar, Yemen Riyaal, Ameerikaa Doolaar, Chaayinaa Yuwaan, Kanaadaa Doolaar, Joordaan Dinaaraa fi Doolaara, Paawundi Sterlingii, Awustiraaliyaa Doolaar, Saawud Arabiyaa Riyaal, Yuuroo, Beirut Doolaar, Indiyaan Ruupii, Ijiptiyaan Paawundi, Israa'el Shekel, Suuzin Firankii, Kataar Riyaal, Omaan Riyaal, Suudiin kiroonii, Noorwee kiroonii fi kanneen kana fakkaatanii kallattii sadiitiin baankii daldala Itoophiyaa akkasumallee Awwaash irratti inni sadaffaan immoo hawaalaa yookiin gabaa gurraacha irratti ni dabale moo ni hir'ise warri karaa baankii ergattan illee garaagarummaa baankii daldala Itoophiyaa fi Awwaash baankii irra jiru adda baafattanii booda keessaa filattanii kan fooyyee qabu irratti ergachuudhaaf viidiyoon kun baay'ee isin fayyada waan ta'eef laayik gochaa turtii keessan aga xumura viidiyoo kanaatti. Nagaa isin dagannii bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Har'as immoo Oktoobarii 9/10/2025 jijjiirraa maallaqa guyyaa har'aas immoo ittiin oolee kallattii sadiin isinii qabadhee dhufee jiranis baankii daldala Itoophiyaa, Awwaash baankii akkasuma immoo gabaa gurraacha yookaan hawaalaa irratti agamiin walgataa garaagarummaa kamtu jira. Gabaa gurraachi yoo ni dabale moo ni hir'isii kan jedhu waliin ilaallachuudhaaf viidiyoon ani isiniif hojjechaa jiru guyyaarraa gara guyyaattidha. Warri too viidiyoo laakiin godhiin baatan sheerotuun godhiin baatan yaadadhaati. Sheerii gochuu laayik gochuuti waliin turtii taasisa. Yeroo jalqabaaf gara mana kanaa turee dhuftan sabskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama. Warri laayik gochaa jirtan sheer gochaa jirtan assaaba istaatii keessan hundumaa fi baay'ee galatoomaa ulfaadha. Baay'ee na jajjabeessaa jirtu. Amma kallattuumaatiin gara oolmaa sharafa maallaqaa guyyaarraa ittiin ooli. Gabaa gurraacha irratti itti aansee baankii daldala Itoophiyaa sadaffaa irratti immoo Awwaash baankii irratti ilaallaa jechuudha. Keessattuu warra Awwaash baankii irratti ergattanii Awwaash baankiitu caalaa warra jettan jirtu anillee isa kanaan dura irra deddeebii isinitti maatii turee jechuudha. Yeroo tokko tokko immoo isinirraa kutuu qannasuu danda'anis immoo taaksii tokko tokkotu dhufa waan ta'eef carraan yeroo akkasii kutuutii danda'a. Inni kun immoo gabaa tokko dhaabbatanii tokko nagadatanii kaleessii kabiraa harri kan biraadha. Guyyaarraa gara guyyaatti akkuma guyyaan jijjiiramaa dhufu wanti hundumtu akkasii waan ta'eef akkasittiin hubadha. Jalqaba irratti Dubaay Dirhamni tokko guyyaarraa karaa gabaa gurraachaa 45 saantiima 60 karaa gabaa gurraachaan jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa irratti immoo 38 saantiima 15 Kuwait Dinaarri karaa gabaa gurraachaa 546.0 saantiima 88 karaa baankii daldala Itoophiyaa irratti immoo Kuwait Dinaarri tokko guyyaarraa 400 fi 49 saantiima 93 garaagarummaa jiru sirriitti aga xumura viidiyootti turuudhaan qalbiidhaan dhaggeeffadhaa. Viidiyoo nasinii gabaabsa yookiin immoo shoortiin godhaa. Itti aanee kan jiru Yemen Riyaalidha. Yemen Riyaalli karaa gabaa gurraachaa 0 saantiima 69 karaa baankii daldala Itoophiyaa irrattis immoo guyyaarraa Yemen Riyaalli tokko 0 saantiima 61tiin oliitu jira. Inni itti aanu Ameerikaa Doolaarri karaa gabaa gurraachaa 167 saantiima 42 baankii daldala Itoophiyaa irrattis Ameerikaa Doolaarri tokko guyyaarraa 140 saantiima 14 Chaayinaa Yuwaan karaa gabaa gurraachaa 23 saantiima 51 karaa baankii immoo 19 saantiima 32 Kanaadaa Doolaarri karaa gabaa gurraachaa 120.0 saantiima 20 karaa baankii 105 saantiima 13 kana jechuun gabaa gurraachi guyyaarraa gara guyyaatti akka baay'ee dabalaatti jirudha. Viidiyoon kaleessa eeggadha torban kana keessa hojjedhe irratti keessumaa sirriitti dabalaa jira waan ta'eef of eeggannootiin carraan kun otoo isin hin darbiin sheer walii gochuu wal hubachiisuu aga beektan aga dhageessan waliif sheer gochuutiin itti fayyadamuu dandeessu. Akka isin hin dabarre keessatti yeroo akkasittiin maallaqni dabaluu kana warri karaa gabaa gurraachaas ergattan baankiirraa ergattanis ta'e isin fayyada waan ta'eef ala kanaatiin ergachuu dandeessu. Inni itti aanu Joordaan Dinaarri tokko guyyaarraa karaa gabaa gurraachaa 235 saantiima 82 karaa baankiis immoo Joordaan Dinaarri tokko 206 saantiima 86 baankii irrattis gabaa gurraacha irrattis akka dabalee jiru hubadha. Paawundi Sterlingii karaa gabaa gurraachaa 223 saantiima 57 guyyaarraa karaa baankiis 184 saantiima 80
Akkasuma Awustiraaliyaa doolaarrii karaa gabaa gurraachaa 110 tuqaa saantiibaa 26 karaa baankiis Awustiraaliyaa doolaarrii tokko guyyaarraa 96 tuqaa saantiibaa 74 inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalli tokko guyyaarraa karaa gabaa gurraachaa 44 tuqaa saantiibaa 60 karaa baankiis immoo Saawud Arabiyaa riyaalli 37 tuqaa saantiibaa 37 inni itti aanu yuuroonii karaa gabaa gurraachaa 194 tuqaa saantiibaa 25 karaa baankiis 164 tuqaa saantiibaa 17 inni itti aanu beeruut doolaarrii karaa gabaa gurraachaa 167 tuqaa saantiibaa 26tiin olii jira. Inni itti aanu Indiyaan ruupiinii karaa gabaa gurraachaa 1 tuqaa saantiibaa 88 karaa baankiis immoo 1 tuqaa saantiibaa 50 Ijiptiyaan paawundii karaa gabaa gurraachaa 3 tuqaa saantiibaa 51 karaa baankiis immoo 3 tuqaa 0 saantiibaa 8 Israa'el shekel 51 tuqaa saantiibaa 57 Suuziin firankii 208 tuqaa saantiibaa 92 karaa baankiis immoo suuziin firankiin tokko guyyaadhaa 172 tuqaa saantiibaa 38 Katar riyaalli tokko guyyaadhaa karaa gabaa gurraachaa 43 tuqaa 00 karaa baankiis immoo Katar riyaalli tokko 40 tuqaa 00tiin olii jira. Inni itti aanu Oomaan riyaalli karaa gabaa gurraachaa 435 tuqaa saantiibaa 66 karaa baankiis immoo Oomaan riyaalli 381 tuqaa saantiibaa 45 Suudiin kiroonii karaa gabaa gurraachaa 17 tuqaa saantiibaa 67 karaa baankiis 15 tuqaa saantiibaa 51 inni itti aanuu fi inni dhumaan Norwee kiroonii karaa gabaa gurraachaa 17 tuqaa saantiibaa 68 karaa baankiis immoo 14 tuqaa saantiibaa 65tiin olii jira jechuudha. Hagammatti kanan isinitti himee sharafa maallaqa guyyaa irraatiin olii karaa baankii daldala Itoophiyaa fi karaa gabaa gurraachaatiin inni sadaffaan immoo Awwaash baankii irrattis Oktooberii 9 2025 jedhee Awwaash baankii beeksisa inni itti baase bakka kanatti warri Awwaash baankii irratti ergattanii baankii daldala Itoophiyaa irraa Awwaash akka caalu komentii jalatti barreessitanii jirtu. Piliis komentii illee dubbisaa komentii namaa dubbisaa dhaggeeffadhaa sheerii walii godha. Akkasuma anis illee isinii fidaatii jira waan ta'eef kuni waan isin shawwaduu miti jechuudha. Garuu baankii sanatu viidiyoon dhaggeeffateen gaaffii gaafattu yeroo sana immoo isiniin galii nafa erga xumuraatti dhaggeeffatanii booddee bakka isiniin galii gaaffii gaafachuu akkasuma immoo wal madaalchistanii ilaaltanii kan fooyyee qabuu fi kan itti bu'aa argachuutii dandeessan kan isinii ta'e keessaa sadan keessaa filattanii irratti ergachuutii dandeessu. Awwaash baankii irrattis immoo Ameerikaa doolaarri tokko 142 tuqaa 0 saantiibaa 51 yuuroonii 166 tuqaa saantiibaa 44 paawundi sterlingii 190 tuqaa saantiibaa 99 suuziin firankii 173 tuqaa 0 saantiibaa 85 Saawud Arabiyaa riyaalli tokko guyyaarraa Awwaash baankii irratti 42 tuqaa saantiibaa 40tiin olii jira. Dubaay dirham Awwaash baankii irratti guyyaarraa 43 tuqaa saantiibaa 33tiin oliitu jira jechuudha. Sirriitti bakka biyya Arabaa irra gahutti isinis immoo isa kana barbaaddu waan ta'eef akka isin hubattaniin barbaada. Inni itti aanuu fi inni dhuma Kanaadaa doolaarri tokko Awwaash baankii irratti 104 tuqaa saantiibaa 30tiin olii jira. Sharafoonni maallaqaa guyyaarraa ittiin olii karaa baankii daldala Itoophiyaa gabaa gurraachaa fi Awwaash baankii kallattii sadiin haala nama isinitti hime kana fakkaataa jechuudha. Isin immoo isaan kana wal madaalchistanii warri karaa gabaa gurraacha ergachuu barbaaddanis yookaan immoo eeyyama qabdan akkasumallee baankii daldala Itoophiyaa irrattis qarshiin yookaan maallaqni akka dabalee jiru akkasuma Awwaash baankii immoo baankii daldala Itoophiyaa irraa akka caalu irra deddeebi'ee isinitti himee jira. Akkasuma immoo warri ergatanii egaa koomentii irratti dubbachaatii jiru waan ta'eef filannoon kan keessanii itti fayyadamaa carraa gaarii isiniif haa ta'u. Gaaffii dabalataa tun deebisiin anirra darbe biyyaan itti dabalees isinii fiduu yoo jiraate yaada keessan koomentii irratti barreessitanii na gaafachuu dandeessu. Anis immoo viidiyoo biraatiin dhufuu waan hin oollee fi isiniif han deebisachuudha kan kanarraa. Kanaaf deeggarsa sinnaa gootan wanti isin gootan yoo jiraate viidiyoo kana laayik sheer gochuutiin asaba saayitii keessan koomentii irratti naaf kaa'aa. Baay'ee